Nagaan isinii abaytu hordoftoota yeroo mul'ata dhugaa fedhii maleen kolfechuudha. Fedhii maleen kolfechuudha. Viidiyoo qoosaa fakkaatee nama barsiisu akkasuma immoo jechuudha. Jireenya ofii duukaa wanta wal fakkaatu. Ani jireenyi koo akkasiidha jechuudha. Kufanii ka'uu jechuudha. Jireenyi ala namaa otoo guyyaa har'aa gara guyyaatti saaxilamaa oole. Waanuma akkasiiti jechuudha dhugaa waaqayyoo. Ani dakkolfe miti irra deebiin viidiyoo kana ilaalaa ture jechuudha gaafa arge. Dhugaa dubbachuuf nama beekurraa waa baratu. Egaa obboleessi keenya gammadaa shoo baay'ee keessan beektu. Nama jechootaa fi maqaa hedduu komentii jalatti illee namoonni bakka waan baay'ee jechaa turanii jalqaba yeroo namni kun gara miidiyaa dhufe akkasuma immoo waan shaakalli inni gochaa ture jechuudha. Amma garuu meelaala sadarkaan irra jiru jechuudha. Innaa dhugaa dubbachuuf yeroo tokko jireenya dhala namaa wal qixa miti. Isa jireenya kananummaa keessa jiraatuufis isa jireenya hammeenyaa keessa jiraatuufis ofuma keenya yoo mee ofuma keessa mee ilaalame jireenya keessan takka yoo isinitti tole takka isinitti hammaata waan ta'eef jireenyi ala namaa kamiyyuu akka addunyaatti kufanii ka'uu jechuudha. Obboleessi keenya kun diraamaadhaan yookaan immoo akshiniidhaan agarsiise malee otoo jireenya keenya jechaadha akka nama kanaatti akshiniidhaan hojjechiisne kana caalaayyuu nama kofalchiisa jechuudha. Garuu gaafa jireenya keessatti namni bu'aa ba'ii beeluu dheebuun jira mitiire waa tokko immoo gaafa karoorsitee si jalaatii iddoo ati akkuma isaa kanaa ammoo ol kaatee iddoo ati ol kaatee xumureera jettetti wanti si jalaa fashalatu wayii jira mitiire. Kuni akkasuma jechuudha. Yeroo tokko immoo karaa ati hin beekamneen hamma waaqayyoon ajaa'ibsiifachuu geessuttis hamma ofii keessa immoo akkamitti jettee ajaa'ibsiifatutti karaan beekamneen jireenya kee ol butama takkaatti jechuudha. Karaa tokko immoo osoo ati hin beekin karaan eegamneen si galimtee karaa ati nama amantus haa ta'u karaa ati nama jaallattus haa ta'u karaan beekamneen jireenya kee yeroo kufu argita. Kuni jireenyuma dhala namaati jechuudha. Dhalli namaa yeroo hundumaa walqixa jiraatee hin beeku. Dhugumadha. Isa sooressaafis ta'u sayyeessaafis ta'u isa kallattii kamiiniyyuu addunyaa kanarra ilma namaa ta'ee kan jiraatu jireenya walqixaa jiraatee hin jiraatu. Tasuma jechuudha. Ol bu'uun akkuma jiru gadi bu'uun jira. Gadi bu'uun akkuma jiru immoo ol ba'uun jira jechuudha. Garuu ani asirraa viidiyoo kanarraa maalan baradhe beektu waa tokko shaakaluu yookaan immoo baruu yookaan immoo waggaa hammasii keessatti kana gochuun qabattanii jira mitiire wanti si jalaa fashalatu tokko abdii kuttanii dhiisuudha. Sinii galee baay'een keessan garuu namoonni tokko namni xiiqii qabu hin guddata. Dhugaa dubbachuuf namni jireenya isaa xiiqii qabatu hin guddata. Namni garuu dafee abdii kutatu kana jalqabee yoo kun isa dide kana shaakala yoo kana dide kana shaakala namni akkasii otuma jireenya isaa kanaaf kana jedhu yeroon jalaa deemte jechuudha. Garuu namni xiiqii qabatu waan tokko shaakaltanii yoo dhabdanii yoo waan tokko jaallattaniis yoo dhabdanii namuma yoo ta'u rakkoon hin jiru. Jaalalleema tokko yoo jennu nama tokko jaallattanii irratti miidhamtaniittu sinii galee mitiire nama saganaa ufuuf garuu sinii galee mitiire of eeggannoo yookaan immoo chaalenjiin jaalalaa maal akka ta'e yookaan immoo chaalenjiin jireenya maal akka ta'e isa duraarraa barattanii isa miilanaatti jabaachuudha. Sinii galee mitiire viidiyoo kanarraa kanatu baratama malee fakkeenyaaf nama tokko jaallattee dhabdee isa tokkoofis abdii kutattee dhiisuu miti. Maaliif jennaan kan darbe mudannoo yoo ta'e inni dhufu muuxannoo ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf walumaa galatti jechuudha unumti amala waa'ima yuutuubii kana jechaadha warri akka kuba yuutuubii kana hojjettanii jira mitiire yerootti sin dadhabsiisee yerootti viidiyoon ilaalamu didee yeroo itti immoo jalqaba bakka waa tokko wallaaltanii nama gaafachuufis isin nuffisiisee nama
gaafattanis immoo namni deebii quubsaa isin ilaachuu didee abdii isin kutachiisu kana mannaa yoo dhiisee jettanii taanan kaayyoo keessan galma ga'uu hin dandeessan jechuudha. Akkuma xiiqitti nama kamittis isa amala toleettis isa amalan tollettis madaqanii itti maxxananii xiiqii qabatanii yennaan carraa yookaan immoo milkaa'uutti nama geessachuudha. Kanaaf iyyuu akkuma gammadaa kana kufaa ka'aa mo'achuu jechuudha jireenya. Namni kun ammoo wallaalii otoo hin taane sagalee isaa dhaggeeffatanitti barnoota nuudaati jechuudha. Mee amma immoo jechuudha viidiyoo lammataa asumaatiin jechuudha waa'ee nama tokkoon isinitti agarsiisa waa'ee jaalallee lamaanii jechuudha. Jaalallee lamaanii fi hiriyaa jaalallee isaa jechuudha. Yookaan jaalallee ishee yeroo tokko hiriyoonni akka obboleessa yookaan obboleettii caalaa walitti hiiqan jiru. Inni jaalallee qaba ta'ee isheen immoo jaalallee qabdi yoo ta'e yeroo itti wal gananiitu jira jechuudha. Mee amma viidiyoo kana waliin ilaalame. Ama viidiyoo kanarraa maal barattan? Jarri kun akshinii agarsiisanii kaameraa kaawwatanii akshinii agarsiisan. Garuu jarri kun taatee namoota agarsiisan malee taateen akkasii isuma dhugaasuma qubna garaa jira jechuudha. Isuma qubna garaa jechuudha. Ati jaalallee kee tokko jaallattee hiriyaa jaalallee kee gaafanni jaalallee kee wajjin bakka shaayii bunnaa dhufu yookaan immoo bakka mana walii deemanii icciitii isin gidduu jiru beekee namni kun jechuudha. Hiriyaa gaarii isinii ta'e jennaan jaalallee fi hiriyaan jaalallee kee abada wal qixa ta'uu siif hin qaban. Jaalalleen akkuma jaalallee isaattidha. Hiriyaan jaalallees akkuma hiriyaa tokkootitti jaallatamuu qaba malee ati jaalalleen kee nan argu yookaan immoo jaalalleen kee hicciti kana hin beeku goddenyaa manuu seera jettee waan biraa keessa galti jennaan jireenya kee diiguu jechuudha. Mee ilaala amma namni kun akkasitti moobaayilii qabatee jiru. Yeroo takka baay'een namoota gaafati bilbila ilaaltu namni kun nan argu sitti fakkaata hin ta'u hin arga. Iji koo yoo akkasitti waa ilaale yaanni koo iddoo bira jiraachuu mala. Iji kun takka asiinis dalgalaaluu dandeessi waan ta'eef ati koo isayyuu immoo waamee kadhabuu nama taasisa. Tokkoffaa jireenya isheen jaalallee sanaaf qabdu dhabde jechuudha. Yookaan mucaasa kanatti nafne yookaan isa kanatti nafne jechuudha. Inni dhiiraas immoo hiriyaasaa tokko jaalallee inni jaallatee jiru ganuu yookaan immoo irratti jaallachuun hin barbaachisu. Amma laali harka jalaan hidhatee waraqata itti laate. Sinii galee miti ta'us waraqata sana isheen fuuteyyuu walii isaa hin barre garuu inni irratti qabeera. Garuu haa ta'u malee isheen dura lukaan foggorteetti. Lukaan foggorteetti. Sinii galee yeroo takka jechuudha dhugaa dubbachuufi. Miira gabaabduu yookaan immoo jechoota muraasa sinii galee miti waa meeqa dhabuu nama taasisti. Kanaaf iyyuu of eeggannoo nama barbaachisa. Yaadni kun sirrii turtiin waliin gootaniif galatooma. Amma gannaa tura like share gochuu akkasuma immoo subscribe gochuudhaan hordofaa isinii